har'a waan na mudatee fi akkasuma namticha kiyya mudatee isinitti hima viidiyoo kana gadhumaa dhaggeeffadhaa jechuudha. Waan jechuun anallee na mudate garuu namticha irra caalaa kan mudate namticha ani bira taa'u kana kan mudate jechuudha. Akkuma argaa jirtanii shaanxaawwan kun shaanxaa lamaa fi rochuu lama kan taargoo gochuudhaaf qophaa'edha kunniin hantaargoti jechuudha. Kan immoo wannaan isinitti agarsiisa. Sadi immoo kan fudhadhee deemu kan kiiloo 20 lamaa fi kiiloo 7 akkas fudhadhee gala jechuudha. Naammoo har'a waan gudii taane jechuudha. Maaliif gudii taane tiyaata jechuun keessan hin oolu. Har'a bararaan keenaan jedhee namtichi kaanee akkuma bararuudhaaf bakka boolee deemne jechuudha. Har'a bararaan naan jedhee ture. Innaan gaafa achi geenyummoo tikkeettiin kiyyaa gubatee jira. Kaleessa ture. Kaleessa halkan sa'aatii 12 fi bakka walakkuma irratti 12 walakkaa irratti ture. Guyyaa 9 jechuudha. Guyyaa 9 ture jechuudha. Innaa kaleessa guyyaa 9 jechuudha. Silaa waqtii akka har'aa kanatti jechuudha. Silaa yoo tana akka har'aa kanatti amma kanatti bararaa jechuudha. Amma immoo boru sa'aatii kanan bararaa jechuudha. Innaa samiin booddee gaafa boolee geenyu ilaallu kaleessa bararaan keessanii sin darbee jira nuun jedhanii walumaa galatti namtichi kiyyaa kasaaraa yeroo lama seenee sadi tikkeetti sadi gubame jechuudha. Tokkoffaa duubattan deebisee torban har'aa tan ta'uu maleen duubatti deeffadhee har'a godhadhee innaa har'a immoo har'allee immoo akkasitti immoo tikkeettiin gubatee akkasitti ofirra deebinee manatti gallee jechuudha. Amma immoo lammataan mallee oonlaayinii dhallaalee kan achittiitu kan har'aatu hin dhabee beektaa hundi isaa guutee jira xiyyarri guutee achumaan immoo itti dhiisee kan boruu naamure jechuudha. Amma boru bararaa jechuudha. Bararaan kiyya boru jechuudha. Innaa isa kanatti nu mudate dhugaa gizee sadi kasaare jechuudha. Waaqa gizee sadi kasaare jechuudha dhugaa rabbi. Innaa akkasitti achi geenye kaanee dhufnee jechuudha. Kaasilaa gubate jennee jechuudha. Inni illee bultii waan akkasii wannoo seene inni guyyaa sa'aatii 12 irraa kan lakkaawwamu sa'aatii 12 booda taanan immoo guyyaa sanitu haarawatu seene jechuudha. Amma sa'a 12 mati hamma sa'aatiin kun sa'aatii 12 erga ta'e baqa bultiin 10 seene jechuudha. 10 seene jechuudha. Har'a akka Ingiliziitti kana sinitti maa jiru malee akka biraatti miti Ingiliziitti bultii 10 seene irraa har'aa jechuudha. Innaa sababa saniif akkas taanee namtichi kiyya har'a kana taanee mudannoo kanatu nu mudatee har'aa anallee namtichallee nu mudate anillee maatiitti mee maatiidhaan osoo laal Finfinnee dhufanii bulanii waan haadhaa asaadhaa ta'anii garuu Finfinnee dhufanii hin bullee jarri Finfinnee dhufanii hin bullee maatiin achuma makiinaa kontiraata qabannee ganama dhufna naan jedhanii turanii agasii lamanna nyaa'um hin hafe achumaanan dafee jaarettuma dawwalee fi maatii kootitti himee jechuudha. Akka isaan immoo ganama boroo sanii dhufne jechuudha. Har'a mudannoo godhatu nu mudate yookiin kan akka ijoolleen akka anaatis isin mudate jiraachuu danda'a waan ta'eef kan isin jechuu barbaade. Ijoolleen maaliif viidiyoon guyyaa duratti gallakkise tokko irratti illee ani silaa sa'aatii san gallakkisu iyyuu hin barbaanne sa'aatii amma duratti gallakkise sanii mati karaa naannoo intarneetatu makiinaa keessatti na didee jechuudha. Na didee ganaa galee ergan galee gallakkise jechuudha. Garuu ergan galee qaata galee jechuudha. Gosuma galee sa'aatii 10 walakkaatti deebinee galee jechuudha. Maaliif bakka hin fudhatan taanaan hin deemine itti dhiisne jechuudha. Ani waa wayyoo kiyyaa immoo shaanxaawwan 3 fuudhee deeme mazzanadhee ture. Mazzanadheetiin ture kiiloo sirruma sadeenuu sirruma naa dhufe kiiloo 20 fi shaanxaan 2 kiiloo 20 shaanxaan tokko kiiloo 7 kiiloo 8 ta'e garuu waan rakkoon qabu hin darbanaan jedhani tokko 21 ta'e hin darbanaan jedhani tokko 19 ta'e hin darbanaan jedhani akkasittiin kana sirreeffadhee dhufe ani garuu namtichi immoo birrii kasaaree jechuudha magaalatti. Innaa namtichi sadi kasaaree jechuudha dhugaa waaqayyo makaraa nama wajjin argee. Anis daa'ima isaanii wajjin akkasumatti makaraa argaa ba'aa makaraa argan isaanillee qaldiin hin jiru. Innaa akkasii siniin jedha hordoftoota kiyyaa kanatti nu mudatee har'a guyyaa har'aa bararaa hafee jechuudha ishee. Kanatti ni galee amma manan jira jechuudha ishee. Waaqa rabbi dhugaa baay'ee tokkoon baqa jechuun yoo wallee na aarsillee jiru inaarti zaalaan naan jedhee ture namtichi lakkiin jedheen maafan aaraatu iyyuu birrii kasaartee hin jirtaan maafan aaraan jedheen innaa
anis na wallaalee ati si wallaaltee nu lachuu iyyuu ija nu qabe naan jedhe ani immoo dhugoo naa ergee jira WhatsAppidhaan aduma murame san naa ergee ture WhatsAppidhaan hin laalle inni miti afaan isaatiin heduu jimaata ta'e si ergeetan jira jimaata halkan bararta sa'aatii 12 booda naan jedhe ture jechuudha inni dursine immoo sa'aatii 3 yoo doon ta'in achitti argamuu qabna dursa sa'aatii 3 turuu qabna bakka xiyyaraa naan jenne akkasitti kaanee deemne anis immoo akka inni naa ergisan WhatsApp banee ilaale malee ani guyyaa san irra hin cheekii godhadhee ilaalle sinii galee akkasitti akkas taane har'a mudannoo akkanaatitu namticha kiyya mudatee jechuudha. Anallee mudatee namticha illee mudatee jechuudha. Silaa amma yoo tanaan xiyyaara keessan jira sa'aatii kana jechuudha. Inni akkasii siniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf mudannoon akka guyyaa godhisi mudatika sirriitti ilaalladha waan galuu barbaadan keessattuu maatiin tokko kan namaa muranii jechuudha maatii gaarii yoo ta'e malee kun amma sadi tikeetti 3 kasaara namtichi tokkoffaa 7 hadhaati silaa barraan kee oriijinaalli kan ji'a 1 fi 7 lamatti naamu inni nan deebise duubatte jechuudha sababan deebiseef immoo yeroo biraas asitti hima deebisee immoo har'a immoo ofii isaatiif anis waan deebisen qabu ofii isaatiif akkas ta'e jechuudha wanna takka cufaa anaan aarte jedhe malee ofii isaatii wanna takka wanni aareen jiru ani immoo nan gammadee maaliif beektanii waan bakka gubateef hin beeku wannuma gubateef hin beeku dhiisan dirgim jedhee maatiin kootis wanna gubateef hin beekutte iniitiin illee wanta gubateef hin beekan bakka gubatee isaa deemu naan jette akkasitti deemnee galle biraa jechuudha irra walumaa galatti har'aaf sirraa boru bararraa jechuudha boru viidiyoo isiniif hin hojjedha. Akkasii siniin jedha hordoftoota kiyyaa akkasuma ijoolleen immoo yeroo galteen hojjedhu jettanillee ishi rakkoon hin jiru siniif hin hojjedha wanna takka uumaa wanna ani waan ofii kiyyaa beekuu fi haga dandeettii kooti wanna isinitti dhiibbii qabadhu hin jiru waan tokko isiniif hin ibsaa isinimti laayikii sheerii naa godhaatiin jajjabeessa viidiyoo keenyaa daawwadhaa isiniin jedha waan baay'ee walirraa barachuu dandeenya narraa isin barattu akkasuma yaada garagaraa walii qooduu dandeenya jechuudha gan dandeettii kiyyaatti akkasuma gaafa taargodha akkuma argaa jirtanii kun immoo taargodhaaf qophaa'ee jiru shaanxaan kun lamaanii fi roottoon kun jechuudha waa'ee roottoo fi shaanxaa kana yeroo biraataaf viidiyoo bal'inaa isiniif akkaataa isin gochuu qabdan isinitti hima yeroo biraa bal'inaan viidiyoo isin hojjedhe isinitti immoo waa'ee roottoo fi shaanxaawwanii jechuudha akkasuma kamtu rafuudha kamtu rafuun immoo viidiyoo isa kophaatti isin hojjedha na hordofaa isin jedha keessattuu ijoolleen galuudhaaf akka kiyya karoora qaqqabdanii shit jettan tun sinittiin himaa jechuudhaan qabattan okay akkas isin bicha laayikuma godhaati na hordofaa sheerillee naa godhaa laayikii naa godhaati viidiyoo kiyya akka vaayiraalii ol ka'ee naaf deemee nama bira naa ga'u jechuudha waan babbareedaa isinii qabadhee dhufaniif isiniin jedha akkuma argaa jirtan nama kun roottuu lamaa fi shaanxaa lamaa kana immoo taargoon godhadheera ani immoo taargoo kana aanu fi argaa hin jiru namtichatu ergaa nan kutaa keessaa namtichatu ergaa jechuudha anaa muti kan erguu namtichatu ergaa warra erguun immoo akkuma isin jedhee lakkoofsuma isaan isan qabatee jira kan biraallee magaalaa kana keessa jiraatanii rakkoon qabu jedhe nama ila akkas zikkir godhee waan hundaani qeessoo baat seeran akkasitti nan jedheessan geessu jedhee geessuu baatan immoo asittan qabsiisa jedhee jechuudha isinii galte kanumaaru lama gaarii ta'uu hin beektu jedhee yaada maaliif namni tokko si uun jaalatu